fannoo xaaqaa jarki. In sodaatiin tattaafadhu gufuu sodaaf maaliif teenya hir'uun tokko daawwii tokkoof immoo bara jireenya. In sodaatiin tattaafadhu gufuu sodaaf maaliif teenya hir'uun tokko daawwii tokkoof immoo bara jireenya. Hello. Nagaa keedhaa bareedduu koo jirtaa akkami? Fayyaa koodha galata waaqaa akkamati nagaa jirtaa? Isa immoo dhugaa waa tokko yaadin tolee waa tokko yaadin. Elaa maal seete tokkicha booda ana dubbisuu dandeessaa? Abbootii dhimmaa 10 beellamnee jirra. Maamila rakkisuun immoo dambii dhaabbata keenyan ala. Kanaaf boodan sii bilbila. Aha, inju. Jirtaayi. Jira bilbila akka addaan silaan cinna jedheetani. Aha, neetworkii na jalatti qabaatii turte jechuudha. Mucaa kana harkisee tokko kan kaasu haadhabamu silaa dhiibuudhaan ka'uu didee. Gurbaan nana konkolaataa eenyu ka'uu didee? Konkolaataa? Amma konkolaataa harkifamuu didee jettee haasa'an turre yoo nan as taa'u na tuffateeti miti. Arra na agarte malee duraanii konkolaataa ka'uu didee butee kan kaasu makaanikii chiifiin ture. Dhugaa keessanii? Du'a kee? Gaashee maaliif duutu? Injuufaan lubbuudhaan jiraachuu eenyutu mirkaneessa jettaniiti? Jaarsi guddaa fi namni waa beeku qe'ee keessa jiraachuun gaachana. Maarraa dhugaadha. Namni waa beeku yoo hin jiraanne mana kiraa eenyutu funaana jettaniiti. Baay'ee miira keessa galtanii jirtu. Maal hojjechaa jirtu? Dura waan si gaafadhe naa deebisi. Yoo tana nama dhaabdee jirta. Konkolaataa eenyutu dhaabate makaanikii dhabaniiti? Maafan dhageen gargaarree? Gaashee dhiibuuf moo? Kan dhiibu yoom dhabame jettaniiti gaashee? Dhaabatanii argamuudha malee kan dhiibu baay'eedha yaa gaashee. Sii miti anatu maraate. Kasii waliin dhaabadhee haasawu. Deemasi miila keessa seenee otoo hojjechaa jiru waan taane kanaan jettusi. Gaashee dhugaa akkasinatti mufattan hin barbaadu. Kunnati dhaqaati tuttuqaatii kaasaa. Kanallee harkisuu danda'u. Baatiriin isaa buqqa'ee jira. Akkuma sitti fidetti atumti harkisii deemu. Isa kanallee hin harkifta. Sana hoo akkam goota? Gaashee kunoo waa'ee mooraa kanaa saggee kiyya irratti kufee jalladheen deemaa jira miti. Deemasi! Ati beenqaaloftu. Yoo si dhiqaan baay'ee haasofta. Biyyoota ollallee natu bulchee jetta. Ilaa dhaga'i. Mooraa kana keessatti eenyu bulchuu hin danda'u. Maal jettanii? Mooraa kana keessatti eenyu bulchuu hin danda'u.
Simbo. Kuni maal jedha? Now jedha uyyee. Sirriitti battee Simbo. Kaarraa jalqaba bara. Erga dubbistee ta'e maaf anaan na gaafatta? Dubbisummaan dubbisne kana waan jedhu natti fakkaatati malee. Uyyee namichoo. Disturb nan godhin. Look uyyee serious discussion irra hin jira. Sitti mul'atu? Miti me Simbo. Kaarraa jalqabee akkamitti naadha. Look my brother. Kaayoo dubbifnu hin liqinfama. Dubbii barbaachaaf malee eegan dubbifamne maal hojii barreessanire. Tole. Uyyee. For example, inni kun maal jedha? Chologge. Dubbistee akka ganamaaf galgala kitaaba baattee deemtu silaa sitti namni dhugaa rabbi. Dhugaa umurii isinii haa kennu. Walii galtanii motora keessaa baastaniiti miti. Kunoo injuu motora keessaa baaftanii boodii qofti hafee bakka deemutti dhaabata. Ji'a lakkoofteen akka falchiftu jetteeti miti kan dhaabattee aduu dhugdu. Moo akka soolaarii dhuguu barbaaddeeti. Chaarjiraan hojjechuu barbaaddeeti. Gaashee yookaan maaf baalbolaan galchineefi. Baalbolaa maaliif galchu? Aduudha fiqa. Ji'a lama yoo kaffalee dadhabee dhiisa gaa. Aduun illee baalbolaa qabdi. Isin hin qaanoftanii bar. Yaaduu barbaaddaniittu miti. Akkuma mana kiraa kana saba biyya lafaa kana rakkisuuf. Gaashee baay'ee miira keessa galtanii jirtu. Maal hojjechaa jirtu? Har'a hojii qabdanii. Maamila wajjin beellama waan qabnuuf isaan eegaa jirra. Ala kan filanneef immoo sagaleen maastikaa Simboo waan nu jeeqeef. Maaluyyee? Namatti tola. Osoo maastikaa ta'ee jechuu keeti? Naangalee bar. Uyyee? Kitaabicha kana dubbistee finnee ani kanan jedhu suuraa baay'ee qabaayi. Qabaachuullee qaba. Black and whiteidha malee. Jireenyi biyya kanaas akkasuma black and whiteidha. Eessa jirta? Gabbiinan jira. Akkana dabsiifne kaa ijoolleen gabbiinaan teessu. Kai furtu magaalaa kiyyarra. Lakkii ganamanni qadhe meerri kiyya kitaabarra ta'e tanan siyaasofsiisuu dhiise malee. Haati guyyaa meeqaa si jechaa jirta? Ela. Afaan hindi kun gara afaan Oromootti yoo jijjiiramu fayyaa taateen beektuu jechuushi.